دوني مينو دوني مين عبدي لي دوني مين داون مع الله هو يدي فيال Jeequmsa Magaalaa Jijjigaatti Kae hordofuun ministeerri raayyaa ittisa biyyaa ibsa baase. Pirezidaantiin naannoo Somaaliyaa Abdii Muhammad Umar naannichi biyyattii irraa fottoquu labsuudhaaf qophaayaa jiraachuun isaa eega himamee booda waraanni Makalaakaa sabtii dheengaddaa gara magaalaa Jijjigaa seenuun dhaabbilee mootummaa naannichaa kan to'atee ture ta'uu gabaasni arganne ni ibsa. Haa ta'u malee waraanni Makalaakaa magaalattii gadi lakkisee kan bahe yoo ta'u magaalaan Jijjigaa hanga guyyaa har'aatti jeequmsa hamaa keessa jirti. Deeggartoonni pirezidaantichaa fi waraanni liyyuu poolisii lubbuu fi qabeenya saboota biroo irratti haleellaa raawwataa jiran. Hanga ammaatti lakkoofsi namoota du'anii fi madaa'anii hin beekamne. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa damee Jijjigaa dabalatee qabeenya lammiilee dhalattoota naannichaa hin ta'inii saamamaa kan jiru ta'uun gabaasni arganne ni mul'isa. Kanuma hordofuun ministeerri raayyaa ittisa biyyaa ibsa guyyaa kaleessaa baaseen jeequmsaa fi hokkara naannoo Sumaaleetti uumame dhaabuuf heera mootummaa irratti hundaa'uun tarkaanfiin barbaachisaa ta'e ni fudhatama jedhe. Ministeerichi ibsa isaa kanaan jeequmsi magaalaa Jijjigaa keessatti uumame gara magaalota naannichaa kanneen biroo keessattis kan babal'ate ta'uu ibse. Haala kanaan nageenya hawaasa naannichaa rakkoo keessa galaa waan jiruuf raayyaan ittisaa hokkaraa fi jeequmsa uumame kana callisee ilaaluu waan hin qabneef nageenya naannoo tasgabbeessuuf karaa heera mootummaa eeggateen tarkaanfiin barbaachisaan kan fudhatamu ta'uu cimsinee hubachiisna jedhe. Har'a waaree booda waraanni Makalaakaa lakkoofsaan hedduu ta'e gara magaalaa Jijjigaa seenuun liyyuu poolisii waliin lola hamaa irra kan jiru ta'uu odeeffannoon arganne ni ibsa.